Ors. Abbo, arresa deemtaati? Eh? Lafti tun maal jaamti? Wenne qalloo. Okay, jimaadha moo maali wanni kun? Jimaadha. Meerin maanta naannoo agartu kun meera gabaabaa turre jira. Aya. Gaani meerataa jimaa jaama. Kunoo maka gamanaa kun? Buna. Buna. Egaa kabajamtoota Luuccoo fi buna inni illee nunoo kana biyyi teenya waan akkanaa tana fakkaatti ilaalaadha. Biyya akkanaa tana keessa dhalanneeti. Waan dhabnee isinuu ni beeytanii. Biyya akkanaa tana keessa dhalanneeti jireenya dhabnee irraa guddachuu dhiifnee biyya namaa keessa jirtan amma irra baay'een keessan jechuudha. Laa. Boqqolloon illee ni goggoyte. Dhaabbadhu waa'ee asii tanarraa sa'ee ni murtaa'an ni ilaalla yoo haalaa qabaate. Mishingaan kun muyiraa jaama. Amma kun haalaa qabu sanii miti. Qaraan jechuudha. Qaraasanii. Sawa. Asheenni isaa garuu ni nyaatama. Hagubbaa kun jechuudha. Maqaan isaa kun ni nyaatama. Silaa haalaa qabaate mureetiin isin galchi. Garuu inni qaraadha. Haalaa kanaa miti gosa biraati. Sawa. Haalan. Ors. Hai. Kai. Ha. Egaa kabajamtoota keenya goojjoo ripheetiin goojjoo irratti waan siree jettanii maal jettanii tana lafa irraa taphata ol fagoo hin jiru ganaan lafa tan hunda gabbuuta. Waan ajaa'iba sitti ta'u bara. Shingaan eegu jira kan namni subi halkanii eeginaan jaanii har'a. Har'a eeginaan jaanii dhalaa isin maqaa irra dhaabbadhu laala.
akkasiiti egaa amma geessee beeyta irra dabarse ammai saniifuu niin baafadha nageettiin isiniisaa baadiyyaan teenya kunoo bareedduu asheeta qabdi bishingaa boqqolloo waanuma hin qabne hin qabdu nama tolti akka maleedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya anis haleen dhufe maaliif gisee takka takka maatii lallaaluun gaariidha. Niin gargaara fa'aa kan amma beeyta halkan zaatan haqeemmaa akkaan jiru naaf beeka maaliif subiidha. Shimbiroon irraa eega maaliif shimbiroon cinkite jechuudha isin galee bishingaa inumaa irraa fixee goflee godhu jirti shimbiroon inuma kuduraa gaddii seensa wallee. Egaa nageettiin isiniin jaa